Oduu'ammee pireezidantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp irratti ammas yaaliin ajjeechaa raawwatame. Yaaliin ajjeechaa kun edda galgalaa affeerraa irbaataa gaazexeessitootaaf dhimma masaraa mootummaa Ameerikaa White House gabaasaniif qophaa'e irratti ta'uunis ibsameera. Sirnicha irratti sagaleen dhukaasaa akkuma dhaga'ameen Doonaald Tiraampii fi kaabinee isaanii hedduun qaamolee nageenyaan hatattamaan bakkicharraa baafamuu CNN gabaaseera. Tajaajilli nageenyaaf odeeffannoo Ameerikaa akka ibsetti nageenyi pireezidantii Doonaald Tiraampis ta'ee itti aanaa isaanii eegamaa ta'uu fi rakkoo uumameen wal qabatee shakkamaan tokko to'annaa jala ooluus beeksisee jira. Tiraamp gama miidiyaa hawaasaa isaa Tiraaz Sooshaal jedhuun ergaa dabarseen namni isaanitti dhukaase qabamuu ibsuudhaan deebii hatattamaa fi tarkaanfii guddaa qaamoleen nageenyaa fudhataniif galata dhiyeessaniiru. Gaazexeessitoonni CNN naannicha turan gama isaaniitiin sagaleen dhukaasaa dhaga'amee fageenya gabaabaa irraa ta'uu ibsuun gochichi baay'ee rifaasisaadha jechuudhaan ibsanii jiru. Taaticha boodaa dhukaasicharraa oolanii yaada kan kennan pireezidantiin Ameerikaa 47ffaa Doonaald Tiraamp yaada kennaniin dhukaasichi narraa fagoo ta'us karoorri isaanii anumaaf jechuun yaalii ajjeechaa jalaa miliquu isaanii ibsanii jiru. Tibbana ajandaawwan ijoo torban kanaa kan turan keessaa tokko sirbaa weellisaa Teedii Afrooti. Teewodiroos Kaasaahun yookaan Teedii Afroo jedhamuun kan beekamu sirba isaa albamii jaaffaa Itoorikaa jedhu dhuma torban kanaa baasuu hordofee deeggartootaa fi mormitoota biratti ijoo dubbii ta'eera. Sirbi weellisaa kanaa ijoo dubbii ta'uun kun kan jalqabaa miti. Sirboota kanaan dura baasuunis haaluma kan ammaa kana fakkaatuun gariin cimsanii sirba isaa irratti yoo qeeqan kanneen isa deeggaranis hedduudha. Sirba isaa keessaa addatti Daasxaal kan jedhu yuutuubii dhuunfaa isaa irratti fe'amee yeroo gabaabaa keessatti miiliyoonotaan daawwatameera. Waa'een albamaa Teewodiroos Kaasaahun erga ba'ee qofaa osoo hin taane baasuuf akka jiru guyyaa ibsee kaasee ijoo dubbii ta'uu eegale. Teewodiroos Kaasaahun waggoota 25 darban keessatti sirboota garaagaraa kan jaallattoota isaaf dhiyeesse yoo ta'u, waggoottan kanneen keessatti muuziqaan isaa falmii kaasuu hin dhiisne. Sirboota isaa kan jajan akkuma jiran sirna durii leellisa jechuunis kan balaaleffatan hedduudha. Dhugumas sirna durii nama leellisuudha. Muuziqaa Itoophiyaa keessatti nama beekamtii guddaa horate ta'uunsaa waan haalamuu miti. Ogeessa fiilmii fi barreessaa walaloo kan ta'e Yaareed Shumatee Teewodiroos Kaasaahun of ta'ee bifa addaan dhuunfaasaan waan hojjetu akka adda isa taasisu dubbata. Teewodiroos Kaasaahun gaafa muuziqaa qabatee dhufu nama biraa osoo hin taane of ta'ee dhiyaachuunsaa yeedaloon sagalee fi malleettiin inni ittiin weellisu kan dhuunfaasaa adda isa taasisa jedheera. Inni kan biraan nama tasgabbaa ta'uunsaa artistoota kaan keessaa adda isa taasisa jechuun Yaareed Shumatee ibseera. Baay'een jarjaruu jechi wayii yookaan yaadni wayii naa dhufe jedhee nama ariifatu miti jechuun muuziqaa keessatti dandeettii miiraa nama keessa kaa'uu akka qabu himeera. Gama biraatiin ogeessi muuziqaa maqaan isaa akka hin dhaga'amne gaafate BBC'tti akka himetti Teewodiroos Kaasaahun nama ejjennoo qabutti cichee hafe ta'uunsaa namoota hedduu biratti jaallatamummaa akka argatu taasiseera jedheera. Nama tasgabbii fi hubannoo cimaa qabu ta'uus ibseera. Muuziqaan yeroo gabaabaa keessatti ergaa guddaa kan nama keessa kaa'u waan ta'eef keessumaa muuziqaa ergaa siyaasaa qabu mootummoonni akka sodaatan himuu namni kun. Ogeessi fiilmii fi barreessaan walaloo Yaareed Shumatee ammoo Teewodiroos Kaasaahun itti dhiyeenyaan akka beekuu fi yeroo hundaa muuziqaan isaa falmii akka kaasu hima. Haa ta'u malee falmiin akka ka'uu kan godhu Teewodiroos Kaasaahun itti yaadee falmii kaasuuf kan hojjetu osoo hin taane warra isa mormantuu dubbiin akka farfamu godha jechuun kanneen ergaa muuziqaa Teewodiroos Kaasaahun irraa mormii qabanitti quba qabee jira. Gama biraatiin ammoo keessumaa torban kana albamiin Teewodiroos Kaasaahun erga ba'een booda miidiyaa hawaasaa irratti kanneen qeeqa cimaa dhiyeessan keessaa qabsaa'onnii fi rogeeyyiin Oromoo adda durummaan ka'u. Teewodiroos Kaasaahun sirboota isaa durii keessatti mootota darban kanneen akka Minilikii fi Haayile Sillaasee leellisuun beekama. Mootonnii fi sirni Teewodiroos leellisu kunneen ammoo hawaasaa fi qabsaa'ota Oromoo hedduu biratti baay'eedhuma fudhatamummaa hin qabani. Akkuma jaallattoonni Teewodiroos Kaasaahun miiliyoonaan lakkaa'aman albama isaa haaraa bahe jaallatan kanneen qeequun miidiyaa hawaasaa irratti barreessanis hedduudha.
haa ta'u malee yeroo itti miidiyaan hawaasummaa akka garaatti babal'ataa jiru kana keessatti deeggartoota isaa fi mormitoota isaa gidduutti waliin morkii uumamurraa kan ka'e sirbi inni hojjeteettu miiliyoonotaan yuutuubii irratti akka daawwatamu taasisee jira. Keessumaayyuu immoo inumaayyuu artistoonni tokko tokko sirba haaraa qopheessuun Teewodiroos Kaasaahuniif sirbaan deebii kennaniiru. Teewodiroos Kaasaahun albama haaraa keessatti ilmoon haadha ciniinsuu hin barsiistu hima jedhu keessumaa Itoophiyummaa namni nu hin barsiisu kan jedhu tuffii fi sirna durii leellisuun kan guutamedha jechuun qeeqa irratti dhiyaatu keessaa isa tokkodha. Sirbi isaa miilana inni gadhiise keessumaa daasxaal jedhu ergaa falmisiisaa inni qabu biraan hima bakka ofii gidduu qabatanii nuun moggaatti nu dhiiban jedhudha. Qaama kana godhan jedhu garuu ifatti himuu baatus namoonni isa qeeqan waan akeekuu dubbataa fi deebii kennaa jiru. Sirbi kun addatti siyaasa Itoophiyaa keessatti dhimmoota falmisiisoo ta'an kan akka alaabaa, afaanii fi aadaa kaaseen faallaa qaama hawaasaa bal'aa weeddiseera. Artist Galaanaa Gaaromsaa fi artist Yoosaan Geetahuun waliin ta'uun sirba galmee seenaa eebila 17 2026 gadi lakkisan keessatti sirba Teewodiroos Kaasaahun ergaa deebii kennuu of keessaa qabu kan fakkaatu sirbanii jiru. Galaanaa Gaaromsaa fi Yoosaan Geetahuun ergaa ijoo sirna kalee kan jedhu irratti xiyyeeffachuun sirni kalee tasumaa hin deebitu jechuun sirban. Artistoonni Oromoo biratti jaallatamummaa qaban lamaan kun gadoodee dabalee sichiin deebitu sirni kalees jedhan. Itti dabaluunis sirba isaanii keessatti qoree kan baasan qoreedhaanii soba hin boo'innaa jedhaanii ergaa jedhus of keessaa akka qabu ibsaniiru sirbi isaanii kun. Yuunivarsiitii Ambootti barsiisaa kan ta'an Dr. Wandimuu Taganyee albamaa Teewodiroos Kaasaahun baasee keessumaa sirba daasxaal jedhu irratti qeeqa bal'aa fuula miidiyaa hawaasaa isaanii gubbaatti barreessaniiru. Akka isaan jedhanitti Teewodiroos Kaasaahun sirba isaa keessatti sirni durii qofti akka waan sirrii ta'etti inni yoo hin jiraanne baaxiin Itoophiyaa akka dhimmisuutti tokkummaan dur malee amma akka hin jirretti rakkoo fi gargar qoodamuun amma malee bara sirnoota inni faarsu yookaan bara hatseewwanii akka hin jirretti dhiyaate jechuun qeequ. Dhugumas dubbiin isaanii sirriidha. Qeeqi biraa Dr. Wandimuun kaasan garaagarummaa siyaasaa dhukkuba miiraa fakkeessanii dhiyeessuu fi dhaadheessuun akka irraa mul'atu ibsu. Itoophiyaan dur malee amma akka waan abdii hin qabneetti rakkoon biyyattii sadarkaa furamuu hin dandeenyerraa akka waan ga'eetti dhiyaachuu ibsuun Itoophiyaan biyya seenaa gaarii fi gadhee keessa dabarte ta'uu ishee Teewodiroos Kaasaahun sirba isaa keessatti hin ibsine jechuunis qeeqa cimaa irratti dhiyeessu. Kana biratti ammoo michoonni Teewodiroos Kaasaahun mana hidhaatti guuramaa jiru jedhama. Poolisoonni federaalaa halkanneen gaddaa mana Teewodiroos Kaasaahun Finfinneetti argamu dhaquun gabaafamees ture. Teedii Afroo yookaan Teewodiroos Kaasaahun halkan keessaa sa'aatii 6tti poolisoota federaalaa waliin walitti dubbachuunis ibsamaa tureera. Halkanneen gaddaas miseensonni poolisii federaalaa 6 ta'an DJ Wish nama jedhamuu fi michuu ijoollummaatti kaasee Teewodiroos Kaasaahun ta'uun nama beekamu barbaadna jechuun gara mana Teewodiroos Kaasaahun naquun ibsamee ture. Haa ta'u malee poolisoonni federaalaa mana isaa halkan walakkaan naqan jedhaman kun DJ Wish barbaadna jedhanis weellisaa Teewodiroos Kaasaahun halkanneen gaddaa mana koo akka seentan hin barbaadu jechuun isaaniif eeyyamuu diduu isaatiin dhorka. Poolisoota wajjin dubbii godhameenis DJ Wish michuu Teewodiroos Kaasaahun bara dheeraa kan ta'e utuu hin qabamin hafuu fi mana weellisichaa utuu hin seenin poolisoonni deebi'uun isaanii ibsamaa tureera. Michuu yeroo dheeraa Teedii Afroo yookaan Teewodiroos Kaasaahun kan ta'e Yaasiin akkasumas itti aantuun manaajera isaa kanaan dura poolisii federaalaatiin qabamuu fi Meeksikootti hidhamuun ibsamee jira. Egaan daawwattoota keenya qophiin yeroo kanaaf isiniif qindeeffannee kan hanga ammaatti daawwattanidha. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan subscribe gochuun mallattoo beelii sana fuulduratti isinii dhufu ala tokko tokkoon ol kan jettu irra kaa'adhaa like share godhaa yaada keessan saanduqa yaadaa keessatti nu qoodaa. Sa'aatii yertuun booda qophii wayitaawwaaf gara biraan hanga deebinee ol arginutti turtiin turtii gaarii isiniif haa ta'u nagaa.